guda dabe dantana manaiku masginni danta rabbiti an charchina kadiga munfadu bakkiti waaqay fatana kadigam tunfadu bakkiti yaasa kadigam tunfadu yoom bakkitu nundi akka kabajamtu fadhe tanamaatiif illeen hin dhaabbadhaa jechuudha namni tarabbitiif mana rabbiitiif dhaabbachuu hin dandeenye quban qabne namaatiis quban qabu hanqina guddaa kan agarsiisaa jira taakkala uumaadha buusaa yoo fadhii qabaate Jawaar Mohaammed faa kaaya achirra yoo fadhii qabaate Junaid Saddoo faa kaaya achirra yoo fadhii qabaate Hassan Ali dhufu jira kaaya isa achirra yoo fadhii qabaate nama biraa kaaya achirra kara networkii uummatee maaltu kush je'ee quba qabaachuu danda'u ka magaalaa tana to'achuu danda'u tu wali bu'uudhaa miti yoo jijjiirama kana jaalanne warra jijjiirama kanarratti namni jibbaa akka uumu taasisu bakka yuuqa isaa haxaa'uun dirqama keenya ta'a jechuudha an jijjiiramni kun tasuma masaraa afur irraa Oromoon gabbaa'uun qabdu tayyattuun qaba isii tana eeguudhaaf ammoo akka Dooktar Abiyyi itti deemu jiru sirriidha warri Dooktar Abiyyi gad jiru immoo akkaataan isaan itti deemuu qaban sirraa'uudha qaba miseensa ODP'ti koree jiraawwachiistuuti marre jaaniituma usanii osoo badii dalagu jiru aangoo radhiisuun bu'aa takkan qabdu ummanni islaamaa amma cinaa ol isin mufatee jira baadiyyaa magaalaa alaa fi keessatti ammallee shakkii isin irraa qaban irra guddaan namaa taakkalan quban qabuu tana hin amanu maaliif takkarra lamarra sadii irraa afur irra quban qabu jettee jirtaa jechuudha ammallee jiiguuf ta'anii shakkii jiraa jechuudha saniifuu wanni nuti barbaannu maali nama shakkii tana haqee ummata islaamaa akkuma Dooktar Abiyyi cinaa dhaabbachuu jiranii dhaabbatu taasisu barbaanna kanaafuu nama akka Jawaar faa kaaya hangorra Finfinneerra fidaa nama biraa kaaya haa bulchani kaaya warra biraa hangorra akkatti basaasummaadhaan biyya bulchan basaasummaan ruhii biyya bulchuudhaati yoo isinii gale namni basaasummaa jaarrachuun dandeehin magaalaa fi bulchuu keessatti waan deemu magaalaa san keessaa quba qabaachuu hin danda'u yoo waan deemummaas quba qabaachuu hin dandeenye bulchuu hin dandeessu waan ummataas walitti buusaa diinni dalagaa jechuudha diinni kun hangaanii fi magaalaa ati bulchitutti siifi ummata walitti buusuudhaaf masgiida diigu ati maal godhu jirta dalagaa ta'e dalaguutti hin jirtu jechuudha tanaaf si dura dhaabbanna fix it sirreessi rakkoote yookiin immoo yoo dhaaba kanaa fi ummata jaalatte yoo qabsoon Oromootuun akka fiixaa biyyaattu barbaadde bakka tanaan hin dandeenye bakka hin danda'unne ergaa iyyee bakka firraa gadhiisi namni biraa dhufee haa bulchu kabasaasa ummachuu danda'u qaanyi dhawoo magaalaa ati bulchitu keessatti doozara fudhatanii karaa dheeraa deemaa dhaqanii hanga mana diigan ati quba qabaachuu dhabuu jechuun hay maal godhu jirta qaanyi bara qaanyidha saniifuu magaalaa san to'achuutti hin jirtu jechuudha bulchuutti hin jirtu jechuudha practically qabatamaan bulchuutti hin jirtu maqaadhaan bulchuu jirta malee qabatamaan bulchuutti akkitti ilaaluu qabnu kan yoo namni tokko yoo namni magaalaa Awwadaay bulchu rakkoo Awwadaay keessa deemu jirtuu fi haala Awwadaay keessa deemu jiruu fi waan diigamaa fi waan jaaramaa fi waan kannamaa fi waan dhiifamaa waa'uma fadhee magaalaa san keessa waan ta'u jiru ka quban qabnee nama lamadaa fi sadee irraa ka dhaga'u taate oduurraa namni san magaalaa san bulchuudhaan hin mallee jechuudha namni san gurran qabu ijan qabu afaan isaa waa himuun qabu saniifuu shakkuun gaariidhaa jechuudha warreen shiftaadhaa shaneedhaa taakkaleen akka godhee nama islaamaa shanee jalatti as deebisan barbaadan ummanni islaamaa dhumee dhabama malee shanee jalatti abadan hin deebi'u shaneen diina islaamaa ta'uu ni beekama diina ilmaan Oromoo ta'uu ni beekama ummanni islaamaa ni beeka dhibbarraa dhibba beeka ummanni islaamaa
warri shaneedha ammoo taakkaleen akkana badii kana akka dalaguuf achirra akka taa'u barbaadan. Maaliif namaa muufatee OPDO dhaawama laalama badii taakkaleen dalaguuf an taakkalerra wanniniin xiyyeeffachuu jiruuf ODP warra dhaa'uu barbaaduun dhoorku jira. Abbaan magaalaa san bulchuu jiru ODP dhaa miti taakkaledha dhaabaa miti ka bulchuu jiru nama dhaabni biyyan bulchu namicha bakka san taa'u jiru kabadii qaburratti duuluu qabna malee dhaabaa miti. Dr. Abiyyi masaraa keessa jiru ka addunyaadhaan ganama galgala wal argu sanirra bobba'uun bu'aan hin qabdu. Inni ijoollee tana ganama galgala to'achuu hin danda'u. Waa meeqa dalaga addunyaadhaa wajjin diinaa wajjin raayyaadhaa wajjin naannoodhaa wajjin namni aangootti kannamtetti irratti gandatti kannamtetti aanaatti kannamtetti godinatti kannamtetti gurra uummatee ija uummatee afaan uummatee basaasee waan deemu jiru takka takka quba qabaatee waan jijjiirama kana faalleessa waan uummata isaanii rakkaasa dafee osoo badiin hin uumne fashaleessuu hin dandeenye magaalaa bulchuudhaaf ga'umsan qabu bu'uudha qaba. Anamaan taane bu'uudhaan qaba yoo magaalaa san basaasachuu hin dandeenye yoo waan magaalaa san keessa ta'u namarraa dhagaye aksidantii makiinaati miti bira ka makiinaa wal dhooyte. Haye xayyaara samiirraa bu'ee miti bira kun makiinaatu waajjirarraa ka'ee doozarri deemee dhaqee masgiida diige hanga karaarra doozarri deemu doozarri kun eessa deemaa basaasni akkamitti siimuu dadhabe siin nama hin qabne jechuudha siituun jaarratinii jechuudha. Poolisa keessa doozara tokko gamana deemu jira injinar Taakkala quba qabda haram deemaa jira doozarri kun nama jee siimu ati akkamitti hin qabne sii basaasan uummatinii jechuudha siin neetwoorkiin uummatinii jechuudha. Haye hoggu masgiida bira dhaqe bakka silaa naftanyaan isaa taatu abinni isaa ta'u shaneen isaa taatu warri jijjiirama kana gufachiisuu barbaadu wayyaaneen isaa taatu jarri sadee waliigalee jijjiirama kana kuffisee Oromoo harkaa baasuu barbaadu yaa'ii itti uumuu barbaadu takka uummata Islaamaa lama uummata Sidaamaa sadeeffaa uummata Affaar Somaalee naannolee fi bakkalee isaan ittiin yaa'ii uumuu barbaadan maqa beeytu bakka san irratti nama godhatta nama kaayyatta. Aboo masgiida Abduqaadir warri mana diigu tokko dhufe bakka tana quba qabda injinar Taakkala nama siin ja'u bilbilee qabaachuu dhabuun neetwoorkiin kee du'a ati caasaa akkan jaarratinii fi magaalaa san basaasaa bulchaa akkan jirre waan magaalaa san keessatti ta'u akka quban qabne nama agarsiisaa jechuudha. Tunta nuti sirra dhaqqabne taatiif beeytuu fi taatii quba qabdu hangan qabdu tanuti hin beeyne. Tanaaf magaalaa san bulchuun sitti haqaa miti balaadhaan uffidda. Eega magaalaa tana namni biraa akkuma ammaan tana Amaan Gabra Mikaa'elii fi Tsaggaayee Damisseedhaa masgiida diiganitti boru sifoon qolchanii Tsaggaayee Damisseedhaatii fi Amaan yoo biyya qabatan eegas yaa'ii kaan ammas saniif nu saaxilu jarri caasaa si jala jaarrataa jira ati jarra quban qabdu. Tanaafuu bu'uun qabdu jechuudha. Magaalaa to'achuu hin dandeenye bulchuun qabdu bu'uun sirra dirqama. And fit to the position of fiti mitiati position of infineda kan mata dureen adda keessa jiru kan rakkoon adda keessa jiru fiti mitiati manani hirte sirraa usne dachi hiraa jirta sirraa usne hoyya facatti waan godhu jirtu quba qabda sirraa usne masgiida ni diida sirraa usne ilma Oromooti ilma abbaa gadaati meedhaaphaa jenne amma osoo jettu immoo magaaluma tanaa akka ati quban qabne maqaafachi jirta malee waan magaalaa san keessa deemu jiru akka ati quban qabne dhibbarraa dhibbatti namaaf ifa taati jechuun namni si jala deemu jiru. Tanaafuu magaalaatti basaastee bulchuu hin dandeenye waan magaalaa keessa deemu quban qabne eega manni diigame dhageessu eega masgiinni diigame dhageessu eega wanni takka badee dhageessu ati bulchuudhaan hin mallee magaalaa san bulchuu ka qabu nama masgiida diiguu deemu kooson diine qabu saniitu bulchuu qaba magaalaa san. Nama mana namaa gubuu deemu kooson gubne qabu saniitu bulchuu qaba magaalaa san. Osoo badiin hin taane kabadii ittisee warra badii hojjechuu deemu to'annaa jala oolchu nama saniitu magaalaa san bulchuu qaba. Nama basaasni isaa
neetworkiinsa bakkayyuu jiraattee hordofee jala deemee qaqqabee balaa fi mufannaa ummanni mootummaa tanarra agarsiisu hongeessuu danda'u ittisuu danda'u hambisuu danda'utu magaalaa san bulchuu qaba. Hin dandeenyeeti carraa harkatte hin dandeenye bu'ii siin jenna jechuudha. Kabajaa ulfina jaalala sii qabnu wajjin ilma Oromoo kabiraa ODP'n bakka san kaayyadhaa isiniin jenna jechuudha. Rakkoon Harargee keessa deemu jirtus tanumaan wal qabatteeti. Affaaris Harargee Bordoddee fi kanatti nama jeesu akka jiruuf wayyaanee irraa maallaqni dhufeeti. Wayyaanee irraa maallaqni bitameeti. Warri maanta dalaal shubbisuu jira. Hogguun lubbuun namaatu baate tanaan siyaasaa hojjetatu jira. Affaar qawwee fudhatee deemee Bordoddee fi Harargee lixaa tana keessa nama wanni ajjeesuuf maallaqaan bitamaniiti. Akkuma lixa Oromiyaa keessatti maaroo maallaqaan bitamee ummata Wallaggaa Oromoo teenya achitti rakkisaa turetti asii Affaar keessa warra maallaqaan bitamee Oromiyaa achi seenee Harargee lixaa kana keessatti Bordoddee fi kanatti ummata keenya ajjeesee horii saamee gaala saamee deemuutu jira. Warri naannoo kana bulchu waan kana yoo to'achuu hin dandeenye hordofuu hin dandeenye tiknii laafaadhaa jechuudha. Tiknii hojii tikaata hojjechuu qabu ga'umsaan hojjechuutti hin jiru jechuudha. Mootummaan takka qabaddu Oromoo siifin dhaamanii ruhiin mootummaadhaa amma durallee jeetiin jira. Ruhiin mootummaa takka tikarrarraati. Basaasa. Wanni mootummaa balaa jalaa baasu wanni ummata balaa jalaa baasu wanni waan dhufuutaa ummata dhaqqabee wanta dho ruhiin mootummaadhaa tika yoo tikni kee laafaa ta'e bakkayyuttuu yaa'iin kaati. Yoo tikni kee jabaa ta'e immoo warra yaa'ii kaasuu deemu qaqqabdee fixxa. Hogguu isaa yaa'iidhaaf waliin bilbilan ati qabde. Hogguu isaa yaa'iidhaaf maallaqa fudhatan ati qabde. Maallaqa karaa baankii keessaan sossoo hordofuudhaan. Telefoona waliin bilbilamu hordofuudhaan. Teekistii fi maali waliin deemu hordofuudhaan. Akka namni kun waan godhu deemu hunda ijjitikaa laalteen bakkayyuu dhaqqabdee balaa uumamuu deemtu san ittisti. Hoggus biitti tasgabbaawaa deemti jechuudha. Masgiinni diigamaan deemu, namni jeefamaan deemu, rakkoon seenaan deemtu. Tana mootummaan teenya akka gaariitti itti yaaduun barbaachisaadha jenna jechuudha. ODPdhaa fi sanid dabruu kiyya dura obboleeyyan keenya kan Bordoddeedhatti Harargee lixaatti du'aniif maatii isaaniitiif rabbiin sabrii haa kennu imaanaa sabrii sinaa kennu wanni kanaa nu deddeebite mootummaan faalaa waan kanaa arkuu danda'uu qabdi tika barbaachisu lafa hundatti eessa wayyaanee yaa'ii kaasuu feetii yaada. Warri madhiyoota nama Maqalee dhaqee dhufe san maallaqa guuttatee Maqalee irraa dhufe warra Sidaamaa kana kakaasaa jiran yaa'iif. Damee Affaar tana kakaasaa jiran yaa'iif. Somaalee kakaasaa jiran yaa'iif. Bakkuma hundattuu yaa'iidhaaf maallaqni akka gaariitti yaa'aa jira. Isii tana to'achuun barbaachisaadha. Eessa bakki warri nu diiguu barbaadu irratti hojjechuu danda'u. Eessa bakki warri nu diiguu barbaadu irratti hirriba dhabee dalagaa jiru. Eenyufaadha warri nu diiguu barbaadu wajjin kan dhaabbachaa jiru. Eenyufaadhaatu isaaniif maallaqa daddabarsaa jira. Eenyufaadhaatu isaaniif qawwee bitaa jira. Eenyufaadhaatu isaaniif dalagaa jira. Jattee dameen tikaa halkanii guyyaa nama sochiisaa hordofanii to'annaa jala oolchuun dirqama ta'a jechuudha. Biyya tasgabbeessuudhaaf if dura deemuudhaaf. Yookaan hogguta Affaar qabbaneessite ta Sidaamaa akka laalamma ta Somaalee ni duute. Nagaar dhufe. Cidaaksanii fi kanarraa ni dhaabbatte. Meesoo fi Harargee maarree bakka kana hundarraa ni dhaabbatte. Ta karaa Baaleetiin ni dhaabbatte. Maal ga'ee galee jechuun harka lafa jalaatiin Baalee beeleessuus seenan Harargee beeleessuus seenan tunis ishuu taati. Mootummaa tanarra nama kaasuudhaaf as deebita. Sidaama kaasan as deebita. Finfinnee keessa masgida digan. Caasaa mootummaa tanarratti hawaasa garagaraa kaasuudhaaf hojjechaa jirtu akka jirtu beekamaadha. Qaamni mootummaadhaa ka aangoorra jiru immoo caasaa tana osoo isiin badiin hojjenne qaqqabuu dadhabuutu mul'achaa jira.
isiitana fayyisan malee fayyaan taan hin dhuftu tana godhuudhaaf ODP'n waajjirri itti gaafatamaa waajjira ODP'dha obbo kabajamoo obbo Addisuu Araggaadha tiifi akkanumatti illee horeenu jiraawwachiistu ODP'dha wanni isaan godhuu malan warra ODP keessa jiru kana akka jirutti irra deddeebi'anii ciniinanii ilaaluu danda'u qaban. Warra ODP keessa taa'ee diinaa hojii dalagu jiru kadhokatee jiru jira. Qaamota garagaraa jira. Cicciniinanii ilaaluu danda'u qaban. Hamma karaa baalee nyaata deemu gurguratu. Farra jijjiirama kanaati, farra ummataati. Caasaa san akka jiru qorattee irraa baasuu qabdaa jechuudha ummata keessaa. Rakkoon ummataa osoo jirtu rakkoon hin jirtu jee gabaasu. San farra ummataati. Farra waan kanaati. Nagaa kana warra dhoorku jechuudha. Isii tana if keessaa balleessu. Maaliif hubadhaa? Gaafa dhaabni hundi biyya galaa jaan manguddoon kazaraa qabattee ganda keessa kaate. Manguddoon kazaraa qabattee bakka iyyuu yaa'aa jirtu. Ammallee akkasuma ganda keessa deemaa jirti. Ammallee akkasumatti gosaanis haa ta'u maaliinis haa ta'u manguddoon ala kana teessee duraan nagaan ta'isu ta'amma ganda keessa deemtee ibidda balbalchuu jirtu jira lafa jala. Waa balleessu jirtu jira. ODP waan kana to'achuu danda'u qabdi. ODP amaanaa guddootu isinirra jira. Ummanni isin jaallatee jira. Tiim Lammaa ummanni isin jaallatee jira. ODP ummanni isin filatee jira. Isin jala yaa'aa jira. Isin dhageeffachaa jira. Isin ammoo if keessa deebi'aatii warra isin keessa jiru gingilchaadha. Warra ummataaf quuqama qabuuf jijjiirama kana if dura ceesisuu barbaadu. Young generation qeeroo jajjabduu if himma kaadha. Waan kana if dura follaasa. Yookaan arraba gamanatti, boru gamasitti, iftaan gamasitti dubbiin isinirraan dhaabbattu. Warra ganamaa galgala isin ummata bira jibbisiisuudhaaf hojjechaa jiru jira. Dalagaa jiru jira. Ni beeyna. Hoggunurraa hadhooyte akka injinar Taakkalee Uumaa kana gadi baanee bu'ii jennaan nuti. Hoggunurraa hadhooyte. Ni beeyna bakka jiran hunda adeemsaa fi yeroo isaaniituun ga'inii fi dubbachaa hin jirre malee. Sanifu ODP'n ummanni Oromoo hundi isin duukaa hiriiree jira. Isin dhageeffatee jira. Shiftaa yaa'ii kaasuu barbaaddu jalaa dideeti bar shiftaa irraa hiriiratti ba'u jiraami ummanni. Warra ummata isin irra kaasuu barbaaddu dhaqqabdanii qaqqabuun harkaa fashaleessuun dirqama isin harka jiru jechuudha ODP'n. Yoo isii tana goota qofa mo'achaa yaa'uu dandeessan. Yookaan ammoo bakkumarraa kaane deebi'uu taati jechuudha. Kaabinni wajjin isin irratti hojjechuu jiru shiftaan deemu jirtu biyya keessaa fi alaa ni jiran. Laal warra maal kan Finfinnee taa'ee mootummaa tana televizyiinii irra balaaleeffatu. Dirreetti afaan Amaaraatiin taa'ee balaaleeffatu. Halkan ammoo warra Sidaamaatti bilbilee dubbii teessan nuu isin cinaa jira jabaadhaa jedhu nutuu asii quba qabna. Eenyufaadhaatu ummata Sidaamaa bilbilu jira. Eenyufaadhaatu ummata Sidaamaa kakaasu jira. Eenyufaadhaatu maallaqa ummata Sidaamaatiif kannaa jira. Eenyufaadhaatu Sidaama kana cinaa dhaabbatee yaa'ii oowwisu jira. Nutuu asii quba qabna. Achuma bobaa teessan jala ta'anii ragaadhaan qabdanii sagalee waraabdanii viidiyoodhaan gootanii mana murtiin eeyxanii hidhan naquudha. Yoo hidhame malee yoo adabame malee baramma wanni baramee jiru Itoophiyaatti abbaan yakka hojjete hundi hin hidhamu. Namuu yakka hojjechuudhaaf kaka'umsa qaba. Heeraa jiratti hin fakkaattu nama. Akkuma Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gaafa kan deemee Tigraay taa'ee maallaqa fudhatee Geetaachoo Raddaatii fi Asaffaatii wajji wal harkee gisee as deebi'ee televizyiina irra ba'ee Tigraayin dhaqee isaaniinis wal harkee isaanii wajji taa'ee jee qabaa gurbaa kana hidhaa naqaa qoradhaa jenne qabamee hidhaa seenee qoratamaa jirutti ammallee Iskeel Gabbisaatis Baqqalee Garbaatis qabaa hidhaa naqaa qoradhaa isiniin jenna nuti ammallee. Qoradhaa waan itti jiran yoo heerri ifa baasee ifa baasu waan Koloneel Gammachuun eegaletti fufaa jiran. Hokkora kana duuba Sidaamaa duuba sirriidha jiran ni beeytan. Afaan Amaaraatiin gabbaanii mootummaa tana xiqqeessaa jiran. Laal
Yo jaalala ummataa qabaatan baalee beelooyte tana bira maan dhayne makiinaa kaafatanii Geetaachoo Raddaa biraa'u xayyaaraan dhaqanii halkan gurraacha wal harkanii Geetaachoo Asaffaati wajjinis wal harkanii ummanni isaan bulchuu ta'anii fi bulchuu barbaadan kun beelee rakkachuu jira. Profeesar Iskeelis Baqqalaa Garbaanis makiinaa kaafatanii ummata gammoojjii keessaa beela'u jiru kana dhaqanii maal laalle bakkuma maallaqni jiru namuu deddeema bakkuma warraa butatu namuu barbaadu jira isii tana sirritti jala bu'anii barbaaduun barbaachisaadha tana sirritti mootummaan beekuudha qabdii jala yaatanii eeguu danda'uudha qabdanii isinitti maa jirraa jechuuti fadhiin teessan wanni isinitti himnuuf ammoo ummanni akka beekuuf ummanni Oromoodha eenyu faadhaatu seenaa keessa qabsoo Oromoo hongeessuudhaaf arraan tana diinaa wajjin nurra dhaabbachuu jira ummata keenya beeksisuun nurra dirqamaa jechuudha qabsoo abbootii teenyaati tun qabsoo qeeroodhaati qabsoo taphaati miti warra arraan tana hidhaabee qabsoon tun hidhaa baastee hundaatu achi dhaqaa jira kan biraa wanni beekuu qabdan shaneedhaa wajjin hariiroo walitti cimsuudhaaf wayyaanee fi shanee fi abinna hariiroo walitti cimsanii warra Sidaamaati wajjin hariiroo walitti cimsanii biyya tana Fingilleeti OPDO tana biyya qabanna jedhanii warra gorsitu teessan fakkaatee Maqalee dhaqee isinirra dalagu jiru hangan qabu jechuudha. Guddaan kadhiyoo tana dhaqanii jarri lameen ergamaniit isaan duuba nama hedduutu jira. Sidaama qabatanii abin qabatanii wayyaanee qabatanii shanee qabatanii biyya findiinee ifarkana hinayanii mixiree isaaniitiitu gizee nuti waan kana saaxillee balaaleeffata jechuudha warra quba qabu warra waan Isqeel achi dhaqeef beekuutu maanurraa ummata Oromootti maaf lola wanni isaan dhaqaniif tana dhugaan tana warra kalee meeshaa isaaniirra bishaan rarraasaa ture miila jala isaan tumaa ture kalee keessa isaan cafaqaa ture warra san biraa'u dhaqan ummata Oromoo ka beela'u jiru ka gammoojjii baalee bira maan dhayne way qabanii dhaqan malee waa fidaniin dhufarree yoo achi dhaqan hanga numaar deebisan yoo baalee dhaqan waa qabatanii dhaqan malee waa fidatanii dhufan yoo Maqalee dhaqan ammoo waa qabatanii dhaqanii waa fidatanii dhufan hagaduma garaagarummaan jirtu waliigaltee godhanii isinirra dalagu jiran isin ODP'n ammoo if keessa warra dadhabinaan ummata isin kaasu warra hanqina bulchuudhaatiin ummata isin kaasu warra dalagaa dalaguu dadhabuudhaan ummata isin jibbisiisu isin keessa taa'u jiru jajjabaa murannoo qabu hutannoo qabuu fi ejjannoo qabu khawaa takkan sodaanne khawaan dalagurratti jaalala ummata isaa bitatu deeggarsa ummataaf jala deebisu ummata san jajjabaan ni jiraani beeytanii haa isaan sanaan gorra warra jallibsan warra ummata isaanii if duuqaa hiriirsu warra diinan sodaanne warra ushururuun beeyne ummata kana if duuba kaayuun dirqama ta'a jechuudha ODP'n yoo kana gootan qofa if dura ca'uu dandeessan amaanaan qabsoo Oromoodhaa harka keessan seentee jirti arra amaanaa qabsaa'ota ilmaan Oromoo dila wareegamanii isin harka jira lubbuun qabsoo Oromoo taamata 550 bahaa turte isin harka jirti rabbiin carraa guddaa isinii kannee jira nulleen carraan tun akkaaniif hin banneef isin deeggaraa jirra warri afaan Oromoo bare warri immoo khasaaruu Oromoo barbaadu warri shiftaadhaa wajjin bar warra ummata akkam seete bar ummata Tigree fooqii Tigree tana nuutu dhaala amata 50 abaa'oo gargaaru jira maarree jee warra mataadhaa yaadu ummata kana ummata qabeenya saamuudhaaf dhaaba tokko keessa miseensa ta'u ummata waa horuudhaaf dhaaba tokko keessa miseensa ta'u ummata isaa bilisa godhuudhaaf hin dalayne ummata kanaati wajji yaa jirra ummata nu fakkaatee qabsoo teenya nyaachaa jiru booda nu deebisaa jiru isii tana irra dhaqqabnee eeggachuun dirqama keenya ta'a dhaamsi keenya guddaan isii tana ODP'dhaaf bakka jirtanitti lafa jirtanitti Finfinnee irraa kaasaa godina irraa kaasaa aanatti gabbu'a lafa hundattu warra dadhabina qabu warra ummata mootummaa tanarra kaasu warra maqaa ODP'dhaa fokkisu akka ummanni jibbu xureeffatu
godhu hundaa'u joollee jajjabduu ammaan tana beekumsa qabduun ta sodaan qabne ta dhaaba kana nama jaalchiistuu fi dhaaba kanaaf akkaan hojjettu ta ummata Oromoo moosistu yaada moohataa qabattee deemtu joollee akkasiitiin bakkayyuu abuuraa isinin jenna kabajamoo obbo Addisuu Arragaa biraan ga'anii dhageeffatanii biraan ga'a joollee akkasiitiin bakka abuuraa warra isin keessa taa'ee ODP'n OPDOdha in xuroytu in qulqulloytu akka ja'amtanii fudhatama dhabdan guyyarraa guyyatti isin keessa hojjetan warra shaneedhaa walii galee dablee janti ta'ee isin irratti hojjetu warra mufannoo adda addaatiif waan adda addaatiif wal miila sakaaluudhaaf isin irratti hojjechaa jiru hundaa'u laqaaqaaf keessaa baasa carraan kanninaaf miseensa yeroo dheeraati jettanii ushururuun godhina miseensin dalagumma abbaa gaarii dalage Oromoo hogganu qaba abbaan yaada gaarii qabu Oromoon deemu qaba abbaan bulchuu danda'u Oromoon deemu qaba fadhee miseensa ta'a fadheen ta'an yaada moohataa qabaannaan kutannoo qabaannaan murannoo qabaannaan ejjennoo qabaannaan namoota akkasii barbaaddanii bakka hunda leenjifadha barsiifadha haya angor gurraa fi ijaa fi afaan bakkayyuttuu uummadha isii tana qofaan injifachaa deemuu dandeessan yookaan guyyarraa guyyatti jaalalti ummanni isinii qabu ulfinni ummanni isinii qabu madaa madaa taateeti ummanni isin jalaa shirgigaachaa deemuu ta'a akka amma ummanni hundinuu jaalala isinii qabuu fi ulfina isinii qabu kana isinitti hin fakkaatin eeggachuu fi tiisuu barbaachisa hanifu hoggansi olaanoon tiim lammaan gubbaa jirtan akka jirutti irra deebitanii ODP'n koree hojiraawwachiistuun waajjirri ODP'dha ibsa kattaa ifi wal sakaaluu gara lama warra taphatu gara sadii warra taphachuu jiru if keessaa baasa if qulqulleessa hoggus akkuma obbolammaan Oromiyaan deemaa turetti akkuma mumichi ministeera jootti akkuma fadhi amma obbo Shimallis Abdiisaadha akkatti cawu jiru laala Shimallis Abdiisaadha kun egaa aangoo qabatee fi asiddu oliigat saggaaruma jira dalaguudhaaf he's highly motivated dalagu jira highly motivated cawu jira we can see dalaguudhaaf oliigat nagaa buusuudhaaf oliigat carraaku jiro haqa namaa kaayuu qabna bakkayyutti oliigat deemeeti carraaqaa jira warra kana ammoo miila jalaa ciruu barbaadu warra tun akka dhokottee qorannaadhaan wal kuffisuudhaaf tooftaa wayyaanee san fayyadamaa jiru bakkayyurra if keessaa laqaayixanii baasuu danda'u qabdanii jechuudha hojiidhaan wal madaaluudha walii tumsuu malee walirra tumsuun hin jiru walirra duuluun hin jiru walii dhaabbachuu malee wal dura dhaabbachuun hin jiru ta'ee jaanii dalagaa walirra laaffisaa ta'ee jaanii dadhabina gama keetiitiin mul'isaa ta'ee jaanii badii walirratti hojjechaa ifi hallayyaa wal naqaa Oromoonni moohanna jechuun hin danda'amu carraan ODP'n masaraa seente nu harkaa baanaan shaneen masaraa siireettee tasuma yaadin gowwaa tokkootu osoo kana taa'u amma duraan himee jira ustaada keenya sheekhanni Amiin Ibroo irraa hin dhage haasawa Sheekh Amiin Ibroodhaa dubbate haasawni an dubbachuu deemu kun abbaan haasawa kanaa Sheekh Amiin Ibrooti isarraa hin dhageeffadhe gizeen haasawa isaa Quraanaa dhageeffadhu akkaan naa taate sarrittii takkaatu nama lamaatu wajjitaa jira shariika lama tana makiinaan takka akkasi deemaa dhufte jechuudha foddaan banamtee jirti makiinaani sarrittiin adiin takka arraba kana ala kaayaati qilleensa foddaadhaan fudhattee faafaa jettee qulqullooyte tun akkana irraa godhaa deemti jechuudha daawwitii makiinaa keessaan foddaan banamtee fi morma gabbaafatte nuti gaa namni keenyaa ka morma gabbaafatee makiina irratti makiinaa deemtu keessa taa'uuni xiqqaata sareen ammoo akkasi deemu jirti tana gurbaan shariika bira taa'u maal qabaa jeen jechu osoo rabbiin idda nama godhee na uumu sarittuma akkanatti qaamarraa dhiqan ilkee shuwaaqaniif shittootti diban makiinaa keessa kaayan sagaraa jala deemanirraa fuudhan
takkana foddaa qaqqabanii fi qilleensa fudhachaa deemtu osoo sarittuma tana rabbi godheena uume maal qabaa jeen jechu gurbaa jaanii beeytaa shariikan tana maal jeen shariiktichi ati jeen osoo rabbiin godhee saree godhee si uumellee takkasitti qaamarraa dhiqanii shaamboodhaan ilkeerraa shuwaakanii shittootti dibanii sagaraa jalaa fuudhanii makiinaa keessa kaanii qilleensa fudhachiisaa yaa'an san godhee si uumuu jeen rabbi osoo saree taatee si uume illee ati laaggartaa jeen gujufa san gubbaa tafunyaaniin lafee guuraa jirtu san saritti huqqattuu takkaatu gujufa gubbaa akkanatti beeytaa funyaaniin gujufa ajaawaa kana keessa lafee barbaadu jira waan barbaadduufu ati osoo godhee si uume illee saree san godhee si uuma malee rabbiin saritti tana godhee si uumuu jeen yaa shane yaa shanaafattuuti yaa gantuuti osoo rabbi godhee isin uume illee isin aangoodhaaf tasuma akka Dr. Abiy godhee isin uumu akkuma jaalmaaroo kanatti akkuma Fireew Maashoo kanatti akkuma Leencoo Lataa kanatti akkuma warra numalummaadhaan qabsoo Oromoo gurgurachaa as geessanitti dakkaa taatanii booda biyyaa baatan malee tasuma akka Dr. Abiy kana akka tiim Lammaa Magarsaa kana akka obbo Addisuu Araggaa akka obbo Shimallis taatanii inuumamtan tasuma sanifu gizee takka waan hawwinullee laallachuu nu feesisaa jechuudha laalamma namichi gowwoominesa saritti qaama dhiqa nama ta'ee uumamuusaa balfeeti saritti qaamarraa dhiqanii ilkee shuwaakan san ta'uu hawwe shaaxirrichi cinaa taa'oo kaangasaa beeku ka dhugaarraan deebine ati rabbiin osoo saritti godhee si uume saree godhee si uume saree kana tajaajila harkattu tana osoo ta'in laaggartaa jeenta gujufarra teessu san isii akkasi gujufa keessa za'aa oowwitu tanaan ajaa kana gubbarratti lafee funyaaniin barbaaddee dikee tana keessa waa faxartu huqqattuu san godhee si uuma malee rabbiin takkana shaawarii fudhachiisanii qaamarraa dhiqanii shittoo diban tana godhee si uumuu jeen shane osoo rabbiin godhee aangoofuu isin uume ka islaamni isin jaalatu godhee isin uumnellee خسبا سبلمين هندي سنجالة قد سنينومني كإلمان أورمو هندي جالة قد سنينومني مالف درمانو قو أممتن أكسرتي سنتي وان أممتنيف كابتن اسم سنك أبدا أكت تجرتنتي تفوفا وان نمونو تبيكو قبنو شران أمار كنتون bifa fadheenu wareegama fadheenu akkan warkaan baanetti eeggachuun dirqama nama Oromoo tahee hundaati dirqama keenya jechuudha tiifachuun eeggachuun tana keessa ka dadhabina agarsiisu akkan jirartaa kaladhaa hin dhiisnu jechuudha aboo dadhabina kiyya fudhadhee amma boodaniin sirreeffaan kan ni ja'u barbaannaa jechuudha akka inni yaada isaa kana sirreeffatee magaalaa isa qat godhee qabu barbaannaa jechuudha godhu baannaan ka godhu dabarfanna Oromoon Oromoodha amantii feete qabaadhu daazummaadha rakkootee nyaamiti waan feete taabbati waan feete amantiin ta dhuunfaati feetu dhagatti feetu samitti feetu dachitti feetu horitti feetu lukutti wahuma feete taabbati gaafa ol qiyaamaa adda guuramti daanyaa dura gizee deeyne abbaa dachii samiidhaa abbaa dachii abbaa samii abbaa arshii abbaa azaabaa abbaa jannataa dura gizee deeyne wanni hundi adda guuramti gaafas abbaan gamas deemte gamana deemte carraa keenya laallannaa jechuu akkatti amanne an karaa kiyya kanaa sirri laa ilaaha illallah muhammad rasulullah jeetiin deema atis karaa keetiin deemi walittiin buun nattiin buutu sittiin buu bakki atitti ibaadaa godhattu tuqamuu hayan jau bakkiin an itti godhadhu narraan tuqamen suduuda narraan laaltee aangoo keessaan an dhiibin maqaa kiyya laaltee aangoo keessaan an dhiibin kitaabaan an galgala dubbisu laaltee aangoo keessaan an dhiibin shaadaan an qabadhu laaltee aangoo keessaan an dhiibin areedaan an qabu laaltee aangoo keessaan an dhiibin waan ati qabdu laalee aangoo keessaas hin dhiibu dandeettii qabnuu fi beekumsa qabnuun ammoo ummata keenya tajaajiluuf kaanee yaa'uu danda'u qabna isii tana fiduu barbaada Dr. Abiy tanaaf deeggarra isiin tun akka dhufne warra godhuu barbaadu ka bakkayyuu keessa jiru beekaanis wallaalaanis warra waan kana gufachiisuu barbaadu ka wallaalees ni gufachiisa
خبيك كان أنقوليس نبغى فتشيس خوالله ليه خدوه غور الرب بانيتي دميسنا يجو أكني خرر الديبو تاسسنا همين جبران كبنوف أكني أتاكلن نامي تجر جريدر ركبته مسجد دي غودي مسن أسوق أبيه لان هيرا ديسة تلفزيون مسجد إساني دي غودي مو قبني تواندا جل أولشينه جه تلفزيون عندي سه من إسلام هندي نيجامنا أورمون هندي نيجامنا إسلام ني هندي نيجام سبا سبلمي مالو بنne چوكا أورموت نخيزت أكنا ما جيرا ما كنا أوكا متن تاكل أومادا بكيو إجافي غرافي أفانك أبا چاسا جارته فين نوار كامباتو أبدي يتون ورچا ديما يچون eegamanni diigee nuti asirraa iyyinee barruudhaan isa dhukkeerraa kaasne booda an quban qabu dhiifama naa godha jeesaa 48 booda gabbee yoo dubbate quban qabuun isaa sanumaan naa galti jechuu hamilee fi abdiin isarratti horadhe na harkaa cabsiti jechuu namichi kun caasaan qabu gurran qabu ijan qabu basaasan qabu nama waa isaa himuun qabu diina marfamee jira ta'etu sababan taatu jechuu diina keessa akkatti basaasa uummatanii jira yakkama abbaa qabeenyaa yakkama abbaa aangoo qabu yakkama akkatti diina keessa basaasa uummatanii jira diinuma keessaa'u isiisan kararra deebisuun barbaachisa taatii jechuu tanaan jaa zaata akka tureensaa thank you very much galatoma boleeyyan kiyya dhaamsa kana bakka juunaa oliigaa guyyaanis jimmata anis jummattiin deemu deema guyyaa gaarii naa qabaadha rabbii isin uume kana uume kan guyyaa boruu fuula isaa dhaabbachuu teenyu jechaan isin jaaladha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.